السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجالة تمتوتا مادي عجب كنتاتا هند كيسا نجيني بلادا جرتو جباتو فيوما كيسا نسنين جيتشا هرا ليمي كان سافردنا بفهداتين جيجيرا مكان قبو في كراسل بان أرغتشو كان دنديسان إسني قبل رفيتين جرا كنافو نمني جانا لكيا فارياتاتا عجب kan barreessitan illee baasuu dandeessan ajab yoo jettan isiniif sarchi godha sabiskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan wantoota gammachiisu irra caalatti wantoota furdinaaf oolan baay'inaan gadi lakkisa jechuudha. Akkasuma kan qal'inallee akka feetanitti isiniif hin gadi dhiisa baay'ee kan hojjedhallee qaba kan barbaadan keessaa filannoo keessaniin haala argachuu dandeessaniin jechuudha. Isa argachuu hin dandeenye dhiisanii ka argachuu dandeessan haala salphaadhaan waliif fuutanii fayyadamtanii akka yeroo gabaabaa keessatti dabbaa bareedaa baastanii fi yookaan guddifattan isin qarqaara jechuudha. Wantoonni kunneen hundi wantoota dabbaa guddisan yookaan mana xiqqaal'oomsa bakka dubartii yoo furdette bareeddu bakka akka sarbaa fi akka harmaa akka boqoo bakka akka xuncaa waan akkas akkasiisanin jechuudha. Osoo borciin baasne wantoota kanneen isin furdisaa jechuudha. Kanaaf akkuma isiniin jedhee laayik gochuu hin dagatinaa akkasuma sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a inshaallah wal fayyannee fayyadamnaan isiniin jedha. Isaan nan fuulduratti argitan kun akkuma argaa jirtanii tokko isaatiin isiniif hima. Kun jechuudha. Gaaddidda'ee inni argaa jirtan kuni isa kana. Kaajuu jedhama. Loozii akka jajallataa jiru jechuudha. Kaajuu jedhama maqaan isaa. Yoo daakame akkana addaatee bareeda kana ta'a jechuudha. Bifa zayitii qaba. Inni argaa jirtan kun immoo daakuu simsimaati. Simsimarraa hojjetama. Zayita simsimaatiin dalagama. Xahiniyyaa jedhama. Biyyoota Arabaa kamuu keessatti anka beekuun xahiniyyaadha. Beekamaadha xahiniyyaadhaani. Hin beekama yeroo fuxuuraa garaagaraa fayyadaman biyyoota Arabaa keessatti yoo argitan ta'e akkanatti illee kasooratu baay'eedha. Keessattuu furdinaaf baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hedduu kalxaan furdinaaf hojjedhu keessaa simsimni hin dhabamu argitan yoo ta'e inni baay'ee furdinaaf sarbaa guddisuu irratti yeroo gabaabaa keessatti waan isin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Dhamootiyyuu bifa isa kanaatiin isiniif dhufeetiin jira. Suuraan isaa akkuma asitti argutti jirtan kana kunoo kana fakkaata. Kunoo suuraan isaa kana fakkaata. Kana na keessa illee kunoo kanuma jechuudha. Keessaa baasee jechuudhaani. Na isa kana irra deebiidhaan hin argitan jedhee yaada. Kuni isa jechuudha. Xahiniyyaadha. Hin argama bakka kamittuu hin argama jechuudha. Supermarket kamittuu. Egas immoo kana irra caalaan kan yeroo gabaabaa keessatti viitaaminii hedduu qabu kan addallee zubaadii bichatti gootanillee soorachuu dandeettan jechuudha. Maankaa tokko fuutanii zubaadii bichatti gootanii waliin dhohitanii soorachuu ni dandeessan karaa salphaadhaan jechuudha. Wallaahi baay'ee waan isin fayyadaati jechuudha. Inni kun yeroo hedduu soorata daa'imaatiin beekamaa Sirilaankaa namni wallaaltan yoo jiraattan kana durallee isin viidiyoo keessatti isin hojjedheetiin jira. Har'allee immoo irra deebi'ee kalxaa kan hojjetti isin dabalee jira. Kunoo kana jechuudha firee suufiiti. Kan daa'immanii yeroo hedduu ji'a jaha ol daa'imman ji'a jaha olii itti fayyadamtu jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Nama guddaaf illee kophaa isaa akka beekanitti jechuudha. Zubaadii wajjin barbaaddanii aannan waliin barbaaddanii soorachuu dandeettanii akkana jira akkuma argutti jirtanii Sirilaankaa maqaan isaa jechuudha. Sirilaankaa kanattis fayyadamuu ni dandeessanii. Okay. Eegasi Sirilaankaa kana maankaa tokko fudhatan jechuudha. Isa kanarraa maankaa tokko fuutanii asitti gootanii anan maankaa tokko akkas diqoo bira dabalee kuni xahiniyyaadha akkuma isin jedhee kun immoo tuyyuu isa kana daakkamaadha. Isa kana daakkamaadha. Kun immoo tuyyuu Sirilaankaa. Eegasi kun haliiba aayidiidha. Haliiba aayidii haliib saayil isa jedhamu jechuudha. Dabbaa keessan guddisuudhaaf jechuudha. Haliibni baay'ee barbaachisaadha. Erga kana waan akka kana fidanna. Ergasii waan akka kana fidanne
tokkoffaa xahiniyyaa itti naqna. Harka tokko na ta'e. Egaa yoo feetan jechuudha anamma asitti naqee danfii xiqqoo si ho'isuu barbaada, ho'isee wal fudhachiisuu barbaada. Isin immoo tuyyuu yoo feetan ho'istanii osoo hin taane jechuudha yoo feetan kallaaxatti naqxanii walitti daayitanii dhuguu ni dandeessan. Ho'isuu yoo isin hin mijanne jechuudha, ho'isuu hin feene jechuudha. Rakkina tokko hin qabu waan irraa ho'isan hin qabu waan ta'eef jechuudha. Ergasii kana sukkaara tokkoyyuu hin barbaachisu. Maaliif xahiniyyaan ni mi'aaya waan ta'eef jechuudha. Egaa kana ibiddarra yoo kaahee inni kun ni baha jechuudha. Akka zayitaati waan ta'eef akka bassooti waan ta'eef ibiddarra kaahee ho'ise ni baqaa jechuudha. Walitti dachaana. Egaa amma ibiddarra kaa'uu qofatu nuuf hafe jechuudha. Ni ga'a jechuudha. Yeroo dheeraarra tursiisee xiqqoosii kanarra ani hin barbaadu. Isin immoo tuyyuu akkanatti illee feene taatan akkam soorattan isinitti fakkaate. Wanti isin beekuu qabdan tokko jechuudha. Amma wanti kun waan ibiddarra ho'isee furdate jechuudha. Daddafee akka shorbatti sooratama jechuudha. Kun amma dhugaatiif hin ta'u. Garuu immoo akkasumatti yoo kallaaxatti naqxanii kan daayitan taate akka asiiratti yookaan akka aannaniitti jechuudha. Haphimatan dhuguu ni dandeessan. Yoo waan qorraa jaallattan ta'e immoo isumsan keessa yoo feetan taljii buustanii qorraa haala qorraa ta'een dhuguu ni dandeessan. Kun immoo waan ho'aa jaalladhu uumama kiyyaatti waan ta'eef ho'isee jechuudha. Garuu akkana yoo ho'istan isiniifillee irra filatamaadha jedhee yaadaa jechuudha. Xiqqoosii ibidda yoo tursiistan akkanatti yoo soorattan baay'ee filatamaadha jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Xaa'amni isallee namatti onni jedhu baay'ee tokko waan tokko waan hamaa hin qabu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe xahiniyyaadhaa fi sirilaak akkasuma maal maqaan isaa kaajuu jechuudha. Afaan Arabiitiin kaajuu jedhama. Jaruma bichaadha. Feetan hamraa hamma kan irra buustanii soorattan baay'ee bareedaadha. Habba hamraanii gogiinsa garaa keessaniitiif illee akkasuma waa hedduu jechuu furdinaaf illee miidhagina gogaa qaama keessaniitiif illee baay'ee waan yeroo gabaabaa keessan nama furdisu irraa jechuudha kuni. Egaa akkaataan itti fayyadamaa immoo tuyyuu jechuudha. Ganama ciree booda akkasuma laaqana booda akkasuma irbaata booda haala kanaan jechuudha. Hammuma kana maankama tokko tokko qofa walitti fuutanii aannan burcuqqoo tokko wajjin jechuudha. Viidiyoon kiyyoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentiin gaafii qabdanillee akkasuma wantoota borsii balleessanillee wantoota yeroo gabaabaa keessatti rifeensa dheeressanillee haala dibataatinillee waa hundaan jechuudha isinii fiduu danda'a. Waan baay'ee kana duras hojjedheen jira. Viidiyoon kiyya jala deemtanii ilaaluudhaan laayik gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Waliifillee sheer godhaa isiniin jira. Irra caalatti immoo waahee dabbaarratti gadi fageenyaan isiniif fida jijjiiree babbareeda isaa jechuudha. Inshaallah waan isin dhibe nagaafadha.